Abo akka atamma dubbattu kanatti anis ragaa jedhee macaafa qulqulluu kana Hayye. Okay. Hayye. akkanatti dhaggeeffatu taanaan naan ibsi. Muutiin Okay. irratti Okay. hin qabu. Akkanatti Ma dhaggeeffatu abon taanaan wangeelaan harkaa qaba ani dubbanne ani wangeelaan harkaa qaba. Dubbanne. ibsa biraatti hin galtu dubbisi macaafa qulqulluu bicha. Ayin galle bar jedheen way nin daba itti dabalutti hin jira ittiin dabale barato. Ittiin dabale. Yaada keetiin hiikattiin La ittiin dabale. Okay. Yesuus Kiristoosin ati isaa dhuftee jedheen. Yesuus garuu deebisaa tokko hin deebifneef. Hayye. Kurnaffaa. Phiilaaxoos kana irratti anatti hin nimtu. Bakka irraa dhufte naa himi jechuudha miti. Akkasuma mi? Akkasimi? Yaa. Hayye. Itti hin nimne Yesuus. Eega inni itti muddide akka jedheen gassi dhiisuuf. Akka ani humna qabu. Phiilaaxoos jechuudhaan akkasumas si fannisuudhaaf akka ani humna qabu. Hin beektumoo jedheen. Yesuus deebisuu qabaaf dhaggeeffadhu kaa. Nadhiisika. Aboo fixutti itti dhabuutti hin jira deem. Maal naafaan haasofta waan nan dubbisu jira maali deebisaa si fixutti itti dhufu jiraami. Kama dubbiste irra deebitee dubbisaa harta wanti sissaartu tokko illee hin jiru. Boqodhu deebi. Duraanuu fayyaa qabdanii miti. Okay. Dhaggeeffadha. Warri akilii qabdan ija qabdanis. Okay. Gassii dhiisuudhaaf si hiruudhaaf akka si fannisuudhaaf akkaan ani humna qabu hin beektumoo ree jedheen hin beektumoo jedheen Yesuusin. Yesuus garuu deebisee maal jedheen ni qabdamoo hin qabdu jedheen dhaggeeffadha gaafee kana ni qabdamoo hin qabdu jedheen Yesuus. Yesuus akka jedheen otuu oliisii kan namuudha baatte ati humna tokko illee anarratti hin qabdu jedheen maal jedheen badhaatu. Utuu oliisii kennamuu baatte jedhe moo yoo oliisii kennamuu baatte jedhe. Utuu oliisii kan namuu baatte jedheen. Eeshi gooftummaa isa lafarraa qaba inni waa eelaa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu bakka kana qaceelaa. Bakka dhaabni amma naa deebistee. Niin dubbisaa dhaggeeffadhu. Nam tokko qaamni isarratti humna qabu hin jiru naan jette. Otuu oliisii kan namuudha baatte maal ati humna tokko illee anarratti hin qabdu turte jedheen sila. Oliisii kan namte malee. Eessaa sii kan namte jedheen. Oliisii kennamte jedheen jette. Eefa irraan sii deebi'e. Otuu oliisii kan namuudha baatte ati humna tokko illee anarratti hin qabdu turtee jedheen. Miti. Tole Yesuus du'ee moo an du'a sin gaafanne Yesuus irratti Phiilaaxoos humna ni qaba. Dhaggeeffadhu an du'a waa'ee du'aan naason du'a nu geessin. Maali gaafi deebisaan kii fudhate Yesuus irratti okay maal fudhatte maal ta'u sanii miti mucaa an du'arra siin hin jenne. Du'a miti waan jedhe waan na dhaggeeffadhu waan natti galle kanumatti waan siin jedhe gaafi biyya dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu waan siin jedhe maaliin sii deebise akka jettanii Yesuus irratti namni aboo qabaadha. Okay Phiilaaxoos amma kana si gaafa kallattiin amma si gaafa dhaggeeffadhu hooldan obboleetti. Dhaggeeffadhu kasitti maa gaafate. Ana boqonnaa fide. Ana jeeqoo galtee wanti. Ofuma qofaa Dia bagana ila iska makabu deem ka nama biliyeena penteen biliyeena tirileena jira beeka farfatu je deem tumal daban. Na deebisi sin jenne. Phiilaaxoos haleluya. Dhaggeeffadhu ni si akka sin jenne ni iyyita malee ansanim. Waan sin jedhe Phiilaaxoos waaqayyoo keetirratti humna ni qabu. Phiilaaxoos wanti kana maraatti ilaalama. Abduu see jirtu maaluma uummata akkanaa yaa jiran. Amma akkanatti wal mormuuni. Mormuu miti fide ragaa atis na hojii dubbistee miti gurre. Phiilaaxoos Yesuus irratti humna ni qabu moo hin qabu hidhuufis fannisuufis. Yesuus Kiristoos dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufuu isaati. An biyya lafarraa naasoo bakka fa'i Yesuus na dhaggeeffadhu. Phiilaaxoos Yesuus lafarratti humna ni qabu aboo ni qabu moo hin qabu Yesuus. Yesuus waaqummaa sitti ammaga ansan siin jenne
Na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos waaqa qofarran naa kan namtanya moo laafaa fi waaqa irratti. lafarratti saboo qaba. Goobas Waaqarrattis lafarrattis. Okay. Phiilaaxoosiitu Yesuus irratti gartee humna qaba moo Yesuusiitu Phiilaaxoos irratti humna qaba? Yesuus Beexiroos Bilaaxoos ofirraa dhoowwuu dadhabee son ta'e. Aansa sin inni jedhu kan waan dhufeef yaada mataa keetiin inni kan barbaadu biyya gurre. lafaa Waan dhufee sin gaafan. Phiilaaxoos Yesuus Kiristoos humna narra ni qabda jedheen moo hin qabdu jedheen Phiilaaxoosiin. Maali yaada mataa keessanii dadhabe. Isin waan wangeelaa naa soitan yaaduu mataa keessanii itti dammaru. Itti dammaruu miti isintu itti dammara. Okay, lagi isinin bisa. Yesuus Kiristoos afaan salphaa afaan Oromoo salphaa harargeetiin si gaafachuu jira ummata. Gaafii sekeendii takka deebistu waan si Yesuus Kiristoosiitu Phiilaaxoos irratti aaboo qaba moo Phiilaaxoos Yesuus irra qaba? Deebisa lamaan kanarraa. Maal rakkata wangeela rammaa kijibuu barbaaddati.